jabse biyati yamse abago sawani galuma jabse ana du kujene bagana ganufte kulari saba baganu dalate oranande namni ke dubisi yake hojetu abago kufese Jawar Washington ወክሎ ሎስ አንጀለስን ወክሎ ሲያትልን ወክሎ ኤሪትሪያን ወክሎ ሰላምታ እንዲያቀርብላችሁ ወደዚህ ጋብዘዋለሁ። Addunyaa kanarratti namoonni biyyaa fi saba isaaniif osoo falman kanneen lubbuun darban lakkoofsaan xiqqaa miti. Har'as taanaan warri lubbuun jiranis hedduudha. Falmitoota mirga dhala namaa jechuudhaan maqaan namootaa yoo kaafamu kanneen akka Nelson Mandela, Dr. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Malcolm X, Harriet Tubman, Sojourner Truth, Du Bois fi kanneen biroo kaasuun ni danda'ama. Bilisummaan dhugaa dhala namaaf mala jechuudhaan warroota qabsaan turan akka Oromoottis yoo fudhanne falmitoonni mirga dhala namaa baay'eedha. Isaan keessaa Jawar Mohammed akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Onneedhaan itti yaada sammuun itti dadhaba ilkaan koo jiniina irratti du'uu qaba. Jawar Mohammed caamsaa 12 bara 1986 godina Arsii aanaa Dhummuggaa jedhamutti dhalate. Jawar mana barumsaa Sallaatti sadarkaa tokkoffaa barataa kan ture yoo ta'u mana barumsaa sadarkaa lammaffaa immoo haga bara 2003 magaalaa Adaamaatti barataa tureera. Jawar hiree barumsaa biyya alaa argachuun United World College of South East Asia jedhamu biyya Singaaporitti barataa akka ture beekamaadha. Gaafa biyya Singaaporitti barataa turettis eenyummaa Oromoo addunyaa barsiisuutti fufe. Chibooda bara 2009tti University Stanford jedhamurraa Political Science eebbifame. Bara 2013tis Columbia University kan New York jiru irraa Masters Degree eebbifame. Jawar bara 2006tti gaafa barataa University Stanford turetti waldaa dargaggoota Oromoo biyyaalessaa yookaan International Oromo Youth Association jechuun hundeesse. Waldaa dargaggoota Oromoo guutummaa addunyaarra jiran qindeessu gorsuu fi kallattii eenyummaa isaaniitti akeekuun sirna cunqursaa mootummaa Itoophiyaa duraan ture irratti biyyoota alaatti hiriira qindeessuun mormii geggeessaa tureera. Keessumattuu bara bulchiinsa wayyaanee keessatti akka uummattoonni biyyattii marti mataa ol qabatanii hacuuccaa jalaa ba'aniif Jawar qooda olaanaa gumaachee jira. Uummattoonni biyyattii hundi sirna hacuuccaa jalaa ba'anii sirna bulchiinsa dimokiraasii dhugaa akka arganiif nama kutannoon hojjetaa tureef ammas itti jiruudha. Akka fakkeenyaatti bara 2014 gaafa maastar pilaaniin Finfinnee irratti mormiin eegalee kaase Jawar qeerroo Oromoo suduudhaan qindeessuun shoora guddaa ba'aa tureera. Keessawuu baroota 2015, 2016 fi 2017 gaafa qeerroon Oromoo loltoota agaaziitii lafarraa dhumaa turanitti Jawar jala bu'uun rakkoolee ta'aa turan addunyaafis saaxilaa ture. Rakkoo Oromoo irra gahaa ture Oromoo biraan ga'uun qindoominaan akka sabni keenya socho'u taasisee jira. Sochii fi wal dhageettii sabni keenya dhageessiseen sirna cunqursaa mootummaa wayyaanee ofirraa qaarisuun jijjiiramni dhugaa akka argamuuf aarsaa hedduutu kafalame. Halkanii fi guyyaa jala bu'uun Jawar Mohammed mormiilee turan gama feesbuukii isaatiin uummata biraan ga'uu fi qindoomina qeerroo Oromoof kallattii kaa tureera. Kana malees qondaalota mootummaa dhalataan Oromoo ta'anis humneessuun akka isaan mataa ol qabatan taasisuu keessatti gaheen Jawar bahaa ture qooda leencaa jechuun ni danda'ama. Keessumattuu obbo Lammaa Magarsaa jajjabeessuu fi miidiyaalee maraa irratti Jawar dhaadheessaa turuunis ni yaadatama. Qeerroo faantummaa agarsiise. EPRDFis safe exit kan uume biyyattiidhaan wal waraansa hamaarraa kan hambise ejjennoo Lammaa Magarsaa fudhateedha. Kanaaf galata guddaa nama maluuni. Jawar halkaniif guyyaa jala bu'uun rakkoolee saaxiluu itti fufe. Qeerroo Oromiyaa si'achiisuu fi humneessuudhaan dammaqse. Sabboonummaa fi bilisummaan daa'ima caalaa akka mi'ooftus itti himaa ture. Jawar Mohammed bitootessa tokko bara 2014tti OMN bu'uureessuun adda dureen dhaabbaticha hoogganaa turuunis ni yaadatama. Ilmi uummata isaatiif dhalate Jawar Mohammed ejjennoon isaa yeroo hundaa dhugaaf falmachuudha. Jawar sabboonummaa Oromoo irratti kutannoo fi ejjennoo jabaa akka sibiilaa nama qabuudha. Gabaan Oromoo
sabboonummaa ofiin boonu saba ofiitiin boonu malee alagaa jala shuluqluqu hin fudhattu. Namni an Oromoon hooggana jedhe uummata Oromoo amanuu qaba. Jawar Mohammed gaafa biyyatti galee jijjiiramni dhugaa argameera jechuun laaptooppii isaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wayittisanii obbo Lammaa Magarsaaf dabarsee kenne. Kun jaalakee isa kakabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a waldaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. Nama ummata isaatiif galataa oolee galateeffachuu malee silaa hidhuun hin malle ture. Hidhuun ammoo furmaata akka hin taanes dubbatamaa jira. Mootummaa kana maaliin godhe? Siree jalatti qabu yoo taate malee. Qe'ee keessa deemee uummata irraa tasgabbeessuu yoo taate malee. Waan hin beeku dhoysee isaaniif kijibu yoo taate malee. Jawar Mohammed ummata isaatiif ciichee hojjechuu malee badii takkas akka hin qabne namoonni hundi ragaa bahaa jiru. Caalmatti ragaan kana obbo Lammaa Magarsaa gaafa Jawar biyya gale galma Barkumee keessatti afaan isaaniitiin goota keenya jechuun faarsanii turan. Jawar Daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo, qabsaa'aa Oromoo, Jawar Mohammediif hundaa ol, hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Kan Jawar dhama'aa jiru saba Oromoo fi kana baruun dirqama, kana baruun hayyummaadha, kana beekuun qaroomina. Adoolessa 3 bara 2020 waajjira Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan Finfinnee jiru loltoonni mootummaa cabsanii meeshaa hunda guuranii deemuun ni yaadatama. OMN'n qabsaa'aa saba Oromooti, miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaatee gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Kan kaleessaa goota ta'ee faarfamee har'a hidhamuun irraan turre dirreen siyaasaa kan namuu karaa bilisa ta'een yaada isaa ibsatu malee kan inni tokko humna qabaaf isa kaan dhiibu ta'uun qabu. Gameessa koo yabbaa daamaa Oromoo koo yabbaa daamaa yabbaa daalee yabbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Ilma gaafa xiiqii kan onnee ummata Oromoo sabboonummaan booji'ee mana hidhaatti darbatamuun taatee dhiyeenya kanaati. Artist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 akka lakkoofsa biyyattii halkan keessa sa'aatii 3 walakkaatti magaalaa Finfinnee iddoo kondominiyeemii Galaan jedhamutti kan inni ajjeefame. Waxabajjii 30 bara 2020tti reeffi gootichaa Haacaaluu Hundeessaa
iddoo dhaloota isaa Ambootti akka geeffamee awwaalamuuf imalli Finfinnee irraa eegale. Battala namoonni kumaatama hedduutti laakkaman reeffa gootichaa geggeessuu eegalanitti poolisoota federaalaa fi hirmaatota jidduutti wal dhibdeen uumame. Jawaaris akkuma nam tokkootti reeffa obboleessa isaa geggeessuuf kan mana isaatii ba'e. Akka odeeffannoon nu gahetti battala reeffa Hacaaluu uummanni Oromoo dabalee gara Ambootti imalaa turanitti poolisii Oromiyaa fi humnoota mootummaa federaalaa jidduutti garaagarummaan akka tures ibsameera. Poolisoonni Oromiyaa Jawar Mohammed dabarsineen kenninu jechuun humnoota federaalaatiin wal dura dhaabbannaan sa'aatilee muraasaaf akka itti fufeessi odeeffannoon nu gahee ture. Kan ta'e ta'uu humnoonni mootummaa federaalaa humna dabalataa dabalachuun Jawar Mohammed fi wardiyyoota isaa dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota 35 qabanii gara mana geessan. Ilmi uummata Oromoof dhalate kun hidhamuun hin malle kanneen jedhanii dubbatanis baay'eedha. Kana malees ilmaan abbaa gadaa jedhamuun faarfamaa turan silaa gadi taa'anii waliin haasa'u, wal gorfachuu fi kallattii qajeelaarra wal kaa'utu qajeela malee wal hidhuu fi hiisisuun Oromoo hundaaf qaanyiidha jedhanii warroonni yaaddanis lakkoofsaan xiqqaa miti. Biyyoota alaa fi biyya keessaallee Jawar Mohammed fi obbo Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo hidhamuu qaban hatattamaan hiikamuu qaban jechuun morminis itti fufeera. Dirreen siyaasaa kan namuu karaa bilisa ta'een yaada isaa ibsatu malee kan inni tokko humna qabaaf isa kaan dhiibu ta'uun qabu. Heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kana kabajuu fi kabachiisuudhaaf. It's not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. Kabajee kabachiisuudhaaf. Seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoon kabajin miilaan irra deema, ajjeesaa, toorchar nama godhaa, mana namarratti gubaa, haadha abbaa nama ajjeesaa, daa'imman ajjeesaa, gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabaji jechuun akkamitti danda'ama? Armenati gosa bakuma sidese Jawari basaba le jahati dese Medina jabse fiyati